PLC program gochuu maaliif nu barbaachisaa fi automation maaliif barbaachisaa isa jedhu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Waggoota dhibbaan duratti yoo mootara kaasuu barbaanne, yoo valvoota yookaan immoo banuu barbaanne, yoo sarara ibsaa dhaamsuu barbaanne fi wantoota garaagaraa gochuu barbaanne dirqama namni tokko yookaan isaa ol dhaqee waan sana gochuu qaba yookaan immoo raawwachuu qaba jechuudha. Yeroo kana immoo yoo tasa balaan adda addaa namicha sana irratti qaqqabuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo bantuu meeshaa wal nyaatiinsa keemikaalaa bannu, raadiyaataroota kan bantuuwwan raadiyaataroota yeroo bannu, kan booyilaroota fi kan kana fakkaatan yeroo bannu tasa keemikaalli sun nu tuquu danda'a. Bishaan danfe raadiyaatara keessa kan jiru tarii kuulaantiin sun qaama keenya tuqee balaa nurratti qaqqabsiisuu danda'a. Yeroo ammaa garuu wantoota garaagaraa riilee yookaan sararoota riileetti gargaaramuun taayimaroota to'achuu fi yeroo kam wanti tokko dalaguu akka qabu himuu yookaan immoo ergaa dabarsuu dandeenyerra jechuudha. Kunis meeshaa fi maashinoota automate yookaan immoo ofiif akka dalagan gochuu danda'ameera. Keessumattuu yeroo ammaa riileewwan programmable ta'uu danda'an waan jiraniif to'annaadhaaf baay'ee salphaadha. Faayidaa PLC keessaa inni jalqabaa deebii yookaan murtoo yeroo gabaabaa keessatti kennu isaati. Time response guddaa qaba. Inni lammaffaa dogoggora argachuudhaaf salphaadha. PLC'n keenya yeroo mara adeemsa raawwatamaa jiru sirriitti waan hordofuuf dogoggora argachuudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha isaaf. Dafee iddoo rakkinni uumame asitti rakkinni uumameera, yoo ooziin citee ta'e ooziin citeera, yoo waan sararri elektirikaa wayii citeera ta'e asitti akkas ta'eera, yoo immoo ho'i akka malee dabaleera ta'e ho'i dabaleera. Kanaafidha kan maashiniin kun dhaabbate, kanaafidha wanti kun hojjechuu kan dideefii jedheetu nutti himaa jechuudha. Kanaafuu faayidaan isaa inni lammaffaa immoo maalidha? Dogoggora argachuudhaaf salphaadha jechuudha. Kanaafuu PLC itti gargaaramuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Faayidaan isaa inni sadaffaa sararoota baay'ee xaxaa ta'an ni hir'isa. Amma fakkeenyaaf asirratti argaa akka jirtan sararoota elektirikaalaa kunoo asitti akka mul'atanitti baay'eetu jiru. Mootara keenya irraa kaasee hanga control circuitii keenya waa hunda dabalatee kan jiru baay'ee sararoota xaxoo ta'an namaaf galuu amma dadhabsiisanitti jiru jechuudha. Isaan kana fa'aa nuuf hir'isa. Maal PLC'tti yeroo ta'u jechuudha. Asitti bukkee isaatti akkuma argaa jirtan sarara elektirikii xaxaa ta'e kana haala salphaa fi dafee namaaf galuun asitti program ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu sararoota baay'ee xaxaa ta'an nuuf hir'isa. Kun immoo ikonomikii keenya nuuf hir'isa jechuudha. Gatii waan nuuf hir'isuuf tokkos faayidaa kanaa qaba jechuudha. Inni arfaffaa gatii hir'isuu isaa. Akkuma nama jedhe PLC'n sarara elektirikaalaa baay'ee nuuf hir'isa erga jenne sararoota waayiriidhaaf gatii nuti waayiriidhaaf baasnu nuuf hir'isaa jechuudha. Kanaafuu PLC'n gatii ni hir'isaa. Kan biraa immoo riilee baay'ina riileeyotaa nu barbaachisan waan hir'isuuf gatiin nuti maashina tokko yookaan immoo warshaa tokko dhaabuudhaaf nu barbaachisu PLC takkitti qofa bituudhaan waa hunda sana nu hir'isuu danda'a jechuudha. Inni biraa PLC'n maalidha? Flexibileedha. Kana jechuun sararoota elektirikii keenya diiguu yookaan immoo sirreessuu waan dandeenyuudhaafi jechuudha. Amma akkuma asirratti argaa jirtan kuni laadar piroogiraamingii wayii dalaguudhaaf dalaga wayiif kan qophaa'edha. Kabiraa akkanaa hojjetuuf kabiraa immoo akka dalaguuf wanti sun hojjaa biraa akka hojjetuuf yoon barbaade sooftuweerii koorraa piroogiraamii koo kana sirreessee asumatti diigee tanan kabiraa barreessuu nan danda'a jechuudha. Kanarraan kan ka'e PLC'n flexibileedha jechuudha. Waan baay'eedhaaf ooluu danda'a.
gochaa garaagaraatiif hojjetamuu danda'a. Erga gizee tokko proogiraam ta'e booda kan waa biraa immoo irratti proogiraam goone waa biraa immoo dalaguu akka danda'u nu dandeessisaa jechuudha. Kanaafuu PLC'n keenya flexibileidha. Kunis faayidaa isaa keessaa isa tokkodha. Inni biraa immoo PLC'n maalidha? Reliability isaati faayidaa isaa keessaa jechuudha. Reliabilityidha. Kana jechuun erga yeroo tokko proogiraama keenya barreessinee check goonee irra deddeebinee waa sana sirriitti ilaallee booda wanti hojjetame sun PLC biraa irrattis deemnee fe'uu dandeenya. PLCwwan hunda irratti deemnee feenee waa sana gochuma sana iddoo biraattis hojjechuu akka danda'u gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf reliabilityidha. Erga naanii sagantaa waa tokkoof barreessee deebi'ee barreessuun nan barbaachisu. Isuma PLC kanarra jiru kooppii godhee tanan iddoo biraa geessee isa sanarratti fe'uu nan danda'a jechuudha. Kan biraa immoo dandeettii namoota faana wal qunnamuu qaba PLC'n. Human machine interface jennaanii namoota faana karaa adda addaatiin wal qunnamuu danda'a. PLC'n ergaa namootaaf karaa ibsaatiin ibsaa adda agarsiisuudhaan sagalee dhageessisuudhaan mallattoowwan adda addaa agarsiisuudhaan namoota faana yookaan opereetaroota maashinicha sana faana walii galuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo ergaa namoota irraa karaa garaagaraatiin fudhachuu danda'a jechuudha. Automationiin maaliif nu fayyada? Wantoota automaatikii gochuudhaaf, humna namaa hir'isuudhaaf, qisaasa'ina hir'isuudhaaf fi kan kana fakkaataniif nu gargaara jechuudha.